TPLF tarsiimoo qabsoo bara dargii Mallas Zeenaawwiin fayyadamuudhaan mootummaa federaalaa fakkeessanii uummata Tigraay irratti haleellaa boombii raawwachuuf karoorfachuun dhaga'ame. Tigraayitti rooba cimaa roobeen jiddugalli kaambii buqqaatota diigamuun ibsame. Ameerikaan misaa'ilaa sirna fageenya irratti dhukkaafamu kan kuufama keessaa qabdu gara harka caalu Iraan irratti haleellaa raawwatteen xiqqeessuun dhaga'ame. Finxaaleeyyiin faannoo irra deddeebiidhaan uummata irratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisaa turan warra lafa Oromiyaa saamaa turan ta'uu Komishiinar Araarsaa Mardaasaa dubbate. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sila dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 5 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'inootu isinitti Gareen TPLF mootummaa federaalaa waliin wal lolaa jirtu qindoomina mootummaa Eertiraa wajjin uummata Tigraay irratti haleellaa banuuf qophii xumurtee jiraachuun dhaga'ame. Haleellaan TPLF karoorfate tun illeen akka waan mootummaan federaalaa raawwate fakkeessuudhaan uummata mootummaatti kakaasuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Akka gaazexaan Horn Review maddeen nageenyaa waabeffachuun gabaasetti wayyaaneen qindoomina qaamolee Eertiraa waliin ta'uun haleellaa Tigraay keessatti raawwatte mootummaa federaalatti qobalaachuudhaaf karoorfatte qophii xumuruun ibsame. Gaazexaan kun maddeen odeeffannoo nageenyaa waabeffachuun akka gabaasetti hooggantoonni wayyaalee qaamolee waraanaatii fi siivilii waliin ta'uudhaan Eertiraa bakka Zaalambassaa jedhamutti waliin mari'achaa jiraachuu gabaase. Akka gabaasa kanaatti karoorri qophaa'e kun duula waraanaa siyaasaa fi miidiyaa keessatti kan hammatu yoo ta'u kaayyoon isaallee mootummaa federaalatti uummanni akka kaka'uuf kan yaadame ta'uutu ibsame. Gabaasni kun marii magaalaa Zaalambassaatti taa'amte tanarratti hooggantoonni maqaan isaanii Wadii Beetiyyaa, Wadii Madiinii fi Kinfee Daanyachoo jedhaman akka hirmaatanis ibseeti jira. Filannoo Zaalambassaa marii tanaaf taasifamu haala seenaa fi waraana kaabaa waliin kan wal qabatu ta'e akka itti fufuus kan yaadame ta'uun ibsame. The Horn Review gabaasni kun akka jedhutti dhoohinsi boombii gurguddaan bakka adda addaatti dhoosuun akka waan mootummaan federaalaa raawwatame fakkeessuuf yaadni irratti mari'atamaa jiraachuu hime. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuun ergaa mootummaa federaalaa himattu yeroo tokkotti bal'inaan tamsaasuudhaaf karoorfamanii jiraachuun ibse. Gabaasni kun karoorri Haawuzaa lakkoofsa 2 jedhamu irratti akka mari'atametti haleellaa namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'u uummata irratti raawwachuudhaan uummata mootummaatti kakaasuuf kan yaadame yoo ta'u dhoohinsa kanaaf bakka xiyyeeffannoo keessa galan keessa dhaabbilee fi warshaalee Everett waliin wal qabatan akkasumallee wiirtuuwwan atoobisaa fi geejjibaa, hospitaalota, bataskaanota, masjiidotaa fi iddoowwan uummanni itti wal ga'an irratti kan raawwatamu ta'uuf karoorfame. Gama biraatiin ammoo dallaan qotamuu fi bobbaan waraanaa gurguddaan kallattii Raayyaa, Alaamaxxaa, Zoobal, Waajaa, Xumbuugaa, Meekoonii fi Hooram keessatti yeroo ammaan tana qotamee jiraachuun ibsame. Keessumattuu kutaan waraanaa Armii 43 naannoo Seeraa fi Beelaa Jaamuu keessatti meeshaa waraanaa gurguddaa qabatanii yeroo ammaan tana bobbaafamanii jiraachuun gabaafame. Hidhattoonni kunneen odeeffannoon isaanii akka hin midhineef of eeggannoodhaan sosso'aa jiraachuu himan. Gabaasni kun naannolee Alaamaxxaa, Hooram, Qobboo fi Hoonitti geejjibni addaan duraa citee jiraattonni mana isaanii keessaa baafamanii akka jiranis ibse. Naannoo Tigraayitti rooba cimaa roobeen kaambiin baqattootaa diigamtee jiraachuun dhaga'ame. Dhaabbanni hawaasa siivilii Tigraay lixaa naannoo Tigraayitti giddugala buqqaatotaa Koree 70 jedhamu sababa roobaa fi qilleensa cimaa rooba keessa mudateen kaambiin baqattootaa kun yeroo 20 ol kan diigame ta'uun ibsame. Qindeessaan jiddugala dhaabbilee siivilii obbo Zeemboom Qiduu TV Tigraayitti akka himetti gaaddisni kun guutumatti barbadaa'uu isaatii fi sababa rooba cimaa fi qilleensa adoolessa 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudateen qabeenya irrattis miidhaan guddaan dhaqqabee jechuudhaan hime. Balaan kun namoota keessumattuu manguddoota irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisuudhaan gargaarsa yaalaatiif gara dhaabbilee fayyaatti geeffamaa jiraachuu qindeessaan kun ibsatee jira. Sababa balaa tanaatiin buqqaatonni rakkina dabalataa akka isaan hin mudanneef yeroo ammaa tana yaala akka argataniif qaamota miira namummaatti dhaga'amu hundaaf yaamicha dhiyeesse. Dhaabbanni siivilii Tigraay lixaatti akka ibsetti rakkoo tanaaf furmaanni waaraan akka argamuu danda'u buqqaatonni gara qe'ee isaanii duraanitti akka deebi'aniif haalli mijatu yoo ta'e qofa malee deebi'uunis rakkisaadha jechuudhaan Tigraay TV'tti hime. Humni waraanaa United States waraana ji'a 5f Iraan wajjin taasisaa ture irratti misaa'elota fageenya dheeraa irratti sirnaan qixxeeffamuudhaan dhukkaafamaniin haleellaa sirnaa taasisuudhaa danda'an keessatti kuusaa keessaa baasee misaa'elota kun jalaa irratee jiraachuun ibsame. Kunis qophaa'ummaa raayyaa waraana biyyattii waraana fuuldura irratti rakkoo akka qabus yaadduun uumamuun dhaga'ame. Misaa'elonni kunneen irra caalatti misaa'elota lafa irraa gara lafaatti dhukkaafaman kutaalee waraanaa Armii Tactical Missile System fi misaa'elonni qixxeeffamuun sirnaan dhukkaafamanii haleellaa geessisan kan xiqqaatan ta'uun ibsameet jira. Maddeen gabaasa kana baasan lama akka jaanitti Ameerikaan meeshaalee kanneen keessaa kan xiqqoo harkatti hafan malee irra hedduu isaanii haleellaa Iraan wajjin taasifamaa ture irratti xiqqeessitee jiraachuun ibsame. Dhaabbanni oduu Reuters hagayyaa 4 roobii kaleessaa gabaasa isaa keessatti akka ibsetti hanga ammaatti misaa'elota kana keessaa misaa'elonni waraanaa Ameerikaa harki caalaan irratee jiraachuu fi kuusaa isaanii keessa misaa'elonni muraasni kan fageenya irratti dhukkaafamuu danda'an jiraachuu eere.
Finxaleeyyiin naannoo irra deddeebiin uummatarra faanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turan tahuu Koomishinar Araarsaa Mardaasaa himan. Aggaammii kamuu qolachuun nageenya fooyyee waaressuuf qophii gahaan taasifameera jechuun Koomishinara Jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa himan. Aggaammii diinonni biyyattii kamuu taasisan qolachuun nageenya fooyyee waaressuuf qophii gahaan taasifamuu hoogganaan biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Koomishinar Jeneraal Araarsaa Mardaasaa ibsan. Koomishinarri Jeneraala Araarsaan akka jedhanitti tuttuqqaan saamicha darbee mul'atus nageenyi Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jira jedhan. Wixxirfannaan baandaa fi diinonni biyya diiguuf akka biyyaattis ta'e Oromiyaatti taasisaa jiran abjuu ta'ee kan hafu malee yoomuu kan milkaa'u miti. Ilaalcha boodatti hafaa fi fiixeetti ba'an Oromiyaa foxxoqsuu fi Oromiyaa afaanii fi aadaa tokko ijaaruun taasifamu yeroof nageenya booressuu fi sochii misoomaa gufachiisa malee yoomuu ilaalcha mo'ataa hin ta'u. Waggaa haaraatti uummata buqqee qe'eetti deebisuu fi haleellaa finxaleeyyii maqsuu ilaalchisee akka jedhanitti godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Daannoo, Noonnoo, Jibaatifaatti akkasumas Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti uummata buqqisuu kan eegale Shaneedha. Aanaalee Jibaat, Noonnoo fi Daannootti kan mootummaan Shaneen jedhe waamuu fi kan isaan waboon jechuun of waamaniin karra isaa saaqaniin finxaleeyyiin karaa Itoophiyaa giddugaleessaa seenuun buqqaatii uummataa dhaqqabsiisaniiru jechuun himanii jiru. Ammaan tana uummanni qe'eesaatti deebi'ee akkuma jiru kanneen qe'eesaaniitti hin deebine jiru. Kanaafuu naannolee ollaan wal ta'uun qaawwa mudate duuchuun uummata qe'eesaatti deebisuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee itti fufa. Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti uummatarraa dursee meeshaa kan isaan waboo kan mootummaan Shanee jedhee waamuudha jedhameera. Finxaleeyyiin faannoo irra deddeebiin uummatarratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turedha jedhan. Uummanni Amaaraa duraan Oromiyaa keessa qubate garuu mootummaa deeggaruun Shanee kan mootummaa jedhuu fi finxaleeyyii faannoo irratti tarkaanfii fudhataa jiru jedhanii faallaa kanaa Shanee fi finxaleeyyiin faannoo poolisii Oromiyaa uummata baraaruuf birmatu wal ta'uun waraana turus yaadachisaniiru. Gaaffii boora'uu nageenyaa keessatti gaheen qaamoleen nageenyaa akkamiin ibsama jedhuuf oggaa deebii kennan milishaa dabalatee qaamoleen nageenyaa nageenya waaressuuf guyyaa guyyaatti aarsaa kaffalaa jiru jedhan. Garuu ammoo uummanni mootummaa fi qaamolee nageenyaarraa akka amantaa dhabuu fi qaama nageenya waaressuuf aarsaa kaffalu maqaa balleessuuf ololli hararfamuu bal'aadha. Kana jechuun qaamoleen nageenyaa dantaa dhuunfaaf bakka lama dhaabatan hin jiran jechuu miti jedhan. Muraasa ta'anii qaamolee rakkoo qaban eeruu uummataatiin adda baasuun hojiin tarkaanfii fudhachuu eegalame cimee akka itti fufu ibsaniiru.